carraa hojii uumuu kanarratti bal'inaanis waan biratti lakkan deemi. Hojiin carraa hojii uumuudha hojjennu. Hojiin carraa hojii uumuudha. Kan qofaa miti bal'inaan kan hojjennu. Waa'ee namoota kanaati. Kan biraa rakkoon qabu. Namoota kanarratti iftoomina uumnee darbuu qabna. Maaliif barbaachisa qixa kanaan sobuun? Kuni wanni iddoo kanarratti ilaalle akka dogongoraatti hojjetaan achirratti sappoortii godhaa jiru kun akka himaataa. Eenyu namoonni kun akka achi dhaqan godhu? Kana qaama hooggansa carraa hojii muuti. Isin hin beektan. Ani hojii dhabaan jedhee haasaa jira. So isa kana ani hojii dhabaan maaliif namoota kana argadhe jechaa jira. Namoota kana kanaan maaliif gorsitan akka isaan haasan nama hojii argate ta'anii waa hunda haasa'u akka hojjetatti miti nama deeggaru an ogeessa jedhee haasa'uu hin danda'a rakkoon qabu. Moo nama keessa haasa'uu danda'u filattan. Maaliif uffakkeessee go'anii uffatee an dooktora meedisiiniidha asitti gurmaahira bulchiinsi nuuf tolchee kan meedisiiniidhaan gurmaas jira bara kan yaada kana namoota kana namoonni kun maaliif sobanii maa sobsiiftanii maaliif hooggansa olaanoo sobdan maaliif gabaasa sobaa ija baasa qixa kanaan miidiyaas hooggansas maa sobdan kana warri achitti yeroo sanuuf uumame ijoolleen achitti ijaaramtee jirti. Lak waa'ee ijoollee ijaaramee miti. Viidiyoo kan irra deebinee dhageeffachuu dandeenya. Daarektarri keenya irra nu deebise. Akka isin sirriitti ifoomuuf yeroo tokko irra nu deebi'u viidiyoon kun. Akka kilaastara tokko qabna sheedii 4 jira. Eebbifamtoonni hojii dhabeeyyiidha. Akka kaayyoo keenyaatti if jijjiirree maatii keenya jijjiiruudha. Inni lammaffaa gabaa tasgabbeessuudha. Bulchiinsi magaalaa lafa nuu kanne maatii keenyaa fi warri diyaaspooraa sappoortii nu godhan diyaaspooraa dhalataan biyya kanaa sappoortii nu godhan sheedii kana nu ijaaran. Sheediin kun miiliyoonaa fi 200,000 nu ijaarame. Eegas booda horii kana naqannee jechuudha. Waliigalatti kaapitaalli waldaa keenya baasii horii baasii mana ijaaruutii fi baasii nyaataatii wajjin miiliyoona 2 fi 300,000 jechuudha. Hanga ammaa kan bahii goone. Inni guyyaadha dalagan bakka kanatti. Maaliif waan kanarraa fayyadamaa taanee carraa keenya dabnee gara hin beekne. So kuni dogongora kan jechaa jiru warra. Eenyutu uume? Kun abbaan uume itti gaafatamaa carraa hojii muuti yeroo sanii. Isin hin beektan. Hojii adda addaa. Isin hin beektan. Amma sagantaa gana ga'u. Bulchaan aanaa sagantaa inni hin beekne. Nus hin beekna. Sagantaawwan akkasirratti hirmaanneera. Isinuu immoo sagantama kana irratti interviyuu kennitan OBN'if. Injira ragaan isaa. Dabarsineera. Namoonni kun akka carraa hojii argatan jettan. Ragaan isaanii akkasitti akka maaliif barbaachisee odoo isin hin beekne sagantaan sun hin qophaa'u sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti qophaa'e pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti argame bulchaa godinaatu irra jira sagantaan bulchaan aanaa osoo hin beekne namoonni biroo gurmaa'anii hojjetaa waajjira keessan keessa jiru waajjira akka isin beektan ka isin wajji hojjetu bahee naa ijaaramee sheediin nu ijaaramee carraan hojii naa uumamee ce'uuf hin deemaa jedha har'a yoo dhaynu immoo hin jiru. Waldeen garuu jira bar. Waldaan sunuu lafa hin jiru namoonni kun warra gurmaan hin jiranii. Beeyladoonni jira. Beeyladoonni jiru san isinitti argisiifna rakkoon qabu. Garuu isin akka hoogganaa aanaa sanitti olaantummaan bulchutti maaliif sobuun hagana gahe ija baase ka boru uummanni isinitti beeku ka boru hooggansi beeku ka akkanatti miidiyaan saaxiluu danda'u. Dhiiftaniitu malakki bulchaa carraa hojii uumuu nama carraa hojii uumuutu kana hojjate jenneetuma akkanatti bira kunna. Kan osoo hin ta'in qaamni jiru bara ofittis fudhannee jirra. Maal jettanii fudhattan? Kuni dogongora akka ta'e. Eenyutti beeksiftaniirtu? San boodan wanni kun dogogora gaafsan sagantaan qopheessine namoonni gurmeessine kun sobaa. Sun qaama keenya ta'uu danda'a. Qaama dhimmi ilaaluuf godinaaf haa ta'u Oromiyaaf haa ta'u. Kun qaama keenya ta'uu danda'a garuu iddoo sanirraa isaan kaafnee jirra. Amma boru pirezidaantiin osoo dhufee waan dheengadda